Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Addallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo irraas tureessisamoonni kana xiqqoo gaddarra turre jechuudha. Akkuma viidiyoo tokko yeroo duraa gasinii dhiisee namichoon mana kana ani taa'u yookiin ammoo tuyyuu mistariin jechuudha lubbuudhaan darbee jira jechuudha jimaata. Lubbuudhaan darbe ijoolleen baay'een keessan dhibee sabanaa kanaan taree jettanii yaaddoftanii kan na gaafachaa turtan baay'ee keessan galatoomaa isin jira. Dhibee kanaan miti inni kan du'e balaa makiinatiin jechuudha kan du'e gadi bahee daqiiqaa 5 keessatti lubbuun isaa kan tare jechuudha. Hospitaala iyyuu hin geenye nama garrama jechuudha. Jireenyi gubbaa kanaa nama garrama. Ani garuu hadda saniif inni viidiyoon adda qabadde isin deebi. Obboleettii teenya kan suuraa irratti argitan tun Beeruuti keessatti lubbuu isheetiin darbitee jirti jechuudha. Duutee jirti. Beeruuti keessa iddoo Hararee jedhamu maqaan ishii Buzunesh Taayyee jedhamti jechuudha. Akkuma beekamu kun barsiifata ta'ee jira jechuudha. Namni Beeruut keessatti du'e ijoolleetu birrii walitti guuree galcha malee homaa yaani karaa ejensiitiin wanni galaa jiru hin jiru jechuudha. Reeffi yeroo kanatti haa ta'u nutti hin deebiti jedheetillee hin yaadne jechuudha. Yeroo duraa karaa guruppiitiin ijoollee walitti sassaabamee obboleettii teenya Beeruut keessatti kan lubbuudhaan darbite fooqi Jaaffaarraa akkasitti rarraatee mul'atte san dhiyoo kana gal jechuudha. Torbee dabarte akkas torbee lamayyuu waan guutes ta'u. Inni galee kinoo osoo itti deebi'e jechuudha. Ani yeroo san lammata akka nutti hin deebine rabbiin kadhachaan ture dhugaan isiniin jedha jechuudha. Haa ta'uyyuu kunoo deebi'ee bara kana keessa immoo namni du'u ani nama rabbi eebbise natti fakkaata. Sababni isaas namni dhaabbatatti wal jibbee namni dhaabbatatti wal jalaa dheessee wal jibbee wal xireeffate jechuudha. Wal xireeffate dhugaan isiniin jedhaan. Namni wal xireeffate mana walii hin dhufan gadda walitti hin dhufan gammachuu walitti hin dhufan nagaayyuu wal gaafachuun hafee jira. Amma silkumaanuu bilbilanii wal gaafatan yoo achi hattiffatan akka waan silkii keessanitti taruutti dhibichi jechuudha. Kuni namni of eegallee hin baasu dhugaan isin jedha namni of eegee hin baasu namni of eegee hin baasan osoo hin jedhee guyyaa kanatti nama miliyoona olitu du'ee oola. Rabbitu eega akkuma gadi facaafametti dhibichi rabbumatu eega jechuudha. Akkasumaan harki keenya alkoolii fi dettoolidhaa fi kana maalidha maqaan isaa tokko dawoota gara garaa jechuudha. Kilooreksiidhaan harki keenya nu dhuma malee kan nu eegu rabbi tokkicha. Ani na sodaachisaa hin jiruyyuu akka isaan ta'anitu laale na sodaachisa malee ani dhibee kana sodaadhu dhugaan isin jedha. Takka rabbitti of kenne lubbuun xiyya bakka rabbi gara manaa lallabe sanitti nageessa baati jedhee waan amanuuf homaa sodaachaa hin jiru. Dhibeen kun ammuutuyyuu an dhugumatti isin jedha sodaatiin akka isaan jedha safaan hin jedhina. Bakka dhugaan isin jedha. Inni tokkoffaan harka keetiin of tuttuquu dhiisudha fuula kee jechuudha. Tokkoffaan jechuudha. Sanumayyuu rabbumatu sirree eegaa malee homaa ta'u fayyadee hin baastu. Kana yaa obboleen kiyyaan dhugaan isin jedha. Obboleettiin teenya tunka lubbuu ishiitiin darbitee jirti dhukkuba onneetiin yookiin lapheetiin akkas waan jedhamutu jira. Lubbuun ishii darbitee jirti. Isuma obboleettii teenya kun suuraa irratti argitan tana lakkoofsa akaawwantii illee asirra jira. Lakkoofsa obboleessa ishii asirra jira. Kana warri gargaartan waan qabdanirraa doolaara 5 birrii Itoophiyaa 5 3 waan qabdan shilingi sumun waan qabdanirraa yoo daddarbattanii reeffi ishii kun galee biyyeedha walmakee dasana jedha jechuudha. Addunyaa tanaa homaa miti namni burcuqqootti bishaan buufatee deebi'ee tan dhuga osoo jedhee irraa osoo itti deebi'ee hin dhugnetu hafa jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. Kanaaf yaa obboleeyyan kiyyaa waan qabdanirraa walitti daddarbadhaati obboleettii teenya tana reeffi akka galu godhaan isiniin jedha. Lakkoofsa akaawwantii asirra jira baankii jechuudha Hawaash baankiidha. Lakkoofsa obboleessa isheellee asirra jira. Bilbiltanis gaafachuu ni dandeessan jechuudha. Kana viidiyoo kana qabadde isin deebi'ee hundi keessanuu ammoo sheer walii godhaa adaraa.